Achaa turee mucayyoon tun illeen qarshii akka ergite ni amantii, tuun illeen qarshiin akka itti ergame ni amantii. Lammaffaadha ammoo mucayyoon tun maaliif itti ergite jennaan mucayyoon tun viizaa naa hojjetaniif jetti, tuun illeen viizaa hojjechuun natti ergame jetti. Bakki itti irratti wal dhabani viizaan hojjetame moo hin hojjetamne kan jedhu irratti. Tuun hojjedhe jetti, tun ammoo hin hojjetamne jetti. Lamaan isaaniitu amma bakka kanatti gaafa gaafadhu mucayyoo tanallee hogguu gaafadhu ragaa qabatamaadhaa kan hojjetamne bira hin jiru. Sigaltee mucayyoo tanallee hogguu gaafadhu ragaa qabatamaa mee waraqaa as kenni, waraqaa hojjette as kenni jedhaanii ture, as ergi barbaadiitii ergi gara barbaadde jedhaanii ture. Waraqaa gaaf duraa wanni kun waggaa tokkoon duraa naan jette. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. تعال تفضل يا محمد. تفضل أنا أخرج منكم. كسرنا wanni kun waa waggaa tokko duraati. Ani gaafsan akkanatti wallabbiin argama jedheen kaanne waa waggaa tokko duraati. Mobaalli sun na jaraa caccabdee miseeji itti ergamoo isitti ergee jira jette jennaan tolee jedheenani. Tole of biraa eegan qabaanne jedhee tammaas deebi'ee mucayyoo tana gaafadhee miseejiin sun si bira jira hin jiru. Tole eessatti walitti kennitan qarshii kana gaafa maal jirtan waan kan hojjettan gaafa Dubaay jirru jedhan. San boodaan ammoo namoota gaafa jarri biyya galan san quba qabullee gaafachaa ture Aliifaa jechuun Ali Muhammad faa jedhanii ijoollee keenya gaafachaa ture. Gaafa gaafadhu maaltu jira gaafa jedhuuni nuti wanni quba qabnu qarshii jarri walitti kennite quba hin qabnu laakiin Sumayyaa Tasfaayee mucayyoo tana qarqaaruudhaaf jecha yeroo wanna jechaa turre hin beeknaa naan jette. Anayyuu mucaan sun amma Ali Muhammad Damusee jedhaman beeke ijoollee yeroo abbaa boodii hin beektan jedheetii yaada ijoollee garee shaadaati. Qarshii 10,000 kennee ture naan jedheen nuyyuu mataan isaatu jechuudha. San boodaan ammoo amma informeeshinii nagaa waan argatinii fi mucayyoo matanatti deebi'ee mucayyoo tanaan waa jedheen maal jedheen tole waraqaa kana ragaa waraqaadhaan argadhu jettee intalli waraqaa ragaa namaadhaa yoo hin fida jetti ragaa namaadhaa haa fidattu turee jedheenan si galaa mitisa. Biyyarraallee as Masriirraallee ragaa namaa fidadhaa jetti. Mucayyoo hambaadhaa jal'isni akkanaan hin dhudhani nama ragaa fidadha jedhu akka godhan hin qabaniiti. Mee ragaa fidattu hin laallaa jennee hin didde tun. Taamna bira jirtu tun jechuudha. Si galaa mitisa. Hin diddaan ragaa namaan barbaadu. Maal jennaan ragaa namaadhaa yoo fidatte sobdee fiduu dandeessi. Duubaan hasaanii fiduu danda'anii jette. Jennaan yaa mucayyoo bar ragaan namaadhaa qeebalamaadha shari'aa islaamaa keessatti. Namni lama ragaa ta'uu danda'a jedheenan. Jennaani lakkii jettee hin diddee san booda nama ergisiin diddeen booda jidduu kanatti amma na dhibde anas gamana jechuudha. Amma jidduu kanatti gaafa na dhibdeetiin jettu gara kakuutti sababni isaadhaa ragaan wannaadhaa eega dhabame kiyaara lama yookaan filannoo lamatu jira. Filannoon tokko filannoo qaxaroo kenninee fi intala kana ragaa waraqaadha haa fidattu. Waraqaa jette san haa fidattuuti qaxaroo haa kennuufi jedheen sanillee hin taaneef mucayyoo tana. Filannoon lammaffaadha ammoo kakuudha. Kakuullee itti meetiin ture ishee achi boodaan eega diddeen booda itti malee kakuun kun kakuu al-yamiin al-ghamuus jedhama. Al-yamiin al-ghamuus jechuuni osoo beekan haqa nama nyaachuuf jecha yoo kakatan waan guyyaa 3 hin namarraa kufuudhaa miti waan ibidda jahannam nama seensisuu nabi rabbi alayhi salaam akkas jedhanii intalli kun yoo kakatte isiituu badaa jedheenan birriin 200,000 wamaa miti isiituu iyyuu irra goddaama nama kakate santu jiruun isaa dhabadaa si haa kakattu jedheen tole naan jettee turte guyyaa tokko erga sanii guyyaa lammaffaa tole jedhee ijoollee kana walitti fiduudhaaf jecha guruu Fideetii gaafa walitti fiduudhaaf jedhu tunna jala hafte mucayyoon tamana bira jirtu kun hin ta'u jette. Si galtee maali jennaan kakattee kaatee guyyaa 3 kakuu baaftii naan jette. Wanni waan kakuu baafa kakuu kafalamu miti kun kakuu yookaan guyyaa 3 soomanii baasaniidhaa miti. Booda ammoo ani jidduu kanatti anuuni aare amma deebi'e. Tokko mucayyoon tuni isiin tun osoo nama sakamuu didde osoo hin ta'u jettee guutuu kadiddu taateeti kalaas birrii nyaattee jirta kafalii jedhaan. Tayyib ragaan fidadha jettee ragaa namaa nuti harka dide. Qaxaroo naa qabaa jettee qaxaroo sanillee hin qabnu jechuu jirta. Kakadhuu siyaa kakattu jennaan illee lakki naaf hin kakatinii jechuu jirta.
yaa mucayyoo yoo hagan hunda ka shakkitu taate rakkoodha mee akkam goonaa jedhe san boodaan amma jidduu kanatti mucayyoon tunillee beekte sagalee koo ani WhatsApp waguu taasau sagalee koo dabartitee namatti ergaa turte si garaa miti sagalee koo sagalee maakiyya kana maal akka shakkitan hin beeku sagalee kiyya kana dabarsitee namatti ergaa turte obsi ani legaa fini isaanii qaba sagalee dabarsitee ijoollee biraatitti ergaa turte ulfa ofirraa baaftee nama namatti ergitu Sumayyaan bar nama ulfa ofirraa baasee warra namaa ta'a ulfa nama ofirraa baasee namatti ergu barisiin bar hattummaa keessa darbitee jechuudha. Sirii galee sirrii miti jechuudha amma waan akka raawwatan lakkifni rakkoo ta'a jechuudha nayyuudha dabbareera. Innaa yoo wanni guddaan godhamuu qabu garuu wanni guddaan godhamuu qabu ammaatii siya sirra nan fida oolee bula malee inuman fida lakkoofsa maatii barbaaddataan jira lakkoofsa haadhaa barbaaddataan jira kun armeesiiti kunoo waan tokko kun kamna biraa kun armeesiiti jechuudha kun armeesiiti jechuudha kun ofirkaa qabna gaafa jennu ragaa waliin isiidha kun Sumayyaan maallaqa nyaatte kana harmeesitti tarii uffataan bituu dandeessi yookaan waa bituu dandeessi rabbi beek ittan nin gaafatamu jechuudha fayyaan jira numa gaafatamu Sumayyaan maallaqa 220 fuutee nyaattee dhoowwattee jirti namni garuu beekumsaan hojjechuu danda'a namni garuu sababa isii beekuuf harka irra qabuu danda'a amantaa dawoo godhachuu dandeessi garuu maallaqa namaati irra jira hattuudha Sumayyaa tasfaa hattuu jajabaattu sayyuu jechuudha sirii galee wallahi ilmi namaa dhugaa barbaada yoo ta'e mee abbaan fedhe jaarsummaa dubbadhaa abbaan fedhe keessaan naqaa hoosin Sumayyaan birrii kana nyaanne jettaan an ofiifan kaffalaa ilaalaa wal biratti ijoollee qaama lachee wal biratti fidaati hattuu kana jechuudha qaama lachee wal biratti fidaati ana sobsiisaa yookaan ana keessaa baasaati haqa mucaa deebisaa fi jechuudha sobanii nama utuu akkanaan jiru haala kanaan harka irra qabaa deemuun sirrii miti jechuudha baalagee baalatti nyaattu jechuudha sii galee maqaa namni mucaa kana harka qabu hundinuu waan dhuunfaa isaa mucaa kana irraa qaba malee waan dhuunfaa irraa qaba malee mucaa kana irraa silaati utuu mucaan kun hin nyaatinii ta'e haqa kana sirraa kaffallaa si jaallannaa jechuu danda'uudhaa qaba jechuudha sirraa kaffallaa jechuudha sini galee booniyyee galchaa hiriyoota siitti ergine hiriyootaan deemii kaffali jennee hiriyoota illee ariite jechuudha sini galee amma Awurooppaa taa'ee abbaan manaasiis birrii 200 irraa kaffaluu hin danda'a 250 obboleessa irraa kaffali haqa namaa hiyyeessan boosisiisin koomentiisi wanna biraa dhiisaa yoo dhugaa dhaabbattu qofa ta'e hattuutti jijjiira kaffaluudhaa qabdi jechuudha kaffaluu qabdi yoo dhugaan haqaa dhaabbatta ta'e yoo dhugaan maallaqni namaa hin nyaataminii ta'e